Uummanni miliyoona 68 ol qe'ee isaarraa buqqa'ee baqachuuf dirqamuu isaa dhaabbate baqataa UNHCR beekse. Isaan kana keessaa miliyoonni 10 namoota lammummaa biyya tokko argachuu dhorkamanii biyya ari'ataman ta'uu hime namni hedduun kan baqataa jiru biyyoota guddataa jiran keessumaa ardii Afrikaa fi Eeshiyaa irraa ta'ullee beeksise. Baqattoonni addunyaa kun harki 57 lammiilee Sooriyaa, Afgaanistaanii fi Sudaan Kibbaati. Akka gabaasa kanaatti baqattoota miliyoona 1.4 simachuun Ugandaan addunyaa irraa tokkoffaa, gaanfa Afrikaa irraa Itoophiyaan baqataa 800 ol simachuun tokkoffaa, akkasumas immoo Keeniyaan baqattoota 400 ol simachuun sadarkaa lammataa irra jirti. Haala dhaabbata baqataa UNHCR dameen Keeniyaa waajjira baqataa Keeniyaa waliin ta'uudhaan qophii yaadannoo guyyaa baqattootaa qopheesseera. Qophii kanarra baqattoonni turan baqataan abdii malee akka jiru dubbatu. Obbo Sultaan Adam Keeniyaa keessa waggoota 18f akka baqataatti jiraataniiru. Baqataan hedduunis rakkoo keessa jira jedhu. Qarqaarsan qabu UN mootu eeggadha jettiin warra mootu dhibee ofii qabutu jira warra akka fakkeenyaaf dhibee dhiigaa qabu dhiigee akka sukkaaraa akka qabu wiklis ka jedhu moo ka dhibee adurratti kuffisu ka jiru aduu san keessa ka taa'uu hin dandeenyetu jira waraqaa fidaa jedhanii waraqaa san eessaa fiduu danda'a baqataan akkanaa kun akkamitti deemee achi taa'uu danda'a ka as keessa taa'uuf mootu hoo bii peeshinti jedhanii waan tokko godhanii fi poolisiidhaan alatti gadi ari'anii imma mootu ol seenee imma ofii himatu hin danda'u mee akkamitti rakkoon isaa furmaata godhata. Adda Sittiin Ahmed Naayiroobii keessa ganna 7 ol jiraadheeraa jedhu yoo hojii hojjechuuf jennu poolisiin Keeniyaa nu qabee sochiin dhorkaa jechuun komatu. Gabbaanu biitti namaa biyya namaa dalagatan dandeenyu hojjechuu hin dandeenyu. Hojii yoo gabbaane rakkina adda addaa biyya tanaa poolisiin biyya tanaatis nu qabdi geeshiin biyya tanaa nu qabdi maallaqa beessee nu jembeessee dalagannee hin qabnu hiraa qabaachuu baannummaa fa'aalan nu darban jiruun biyya tanaallee nu qaalee manneen illee nu qaalee dalagannee buluus hin dandeenyu. Akka gabaasaa UNHCR'tti Keeniyaa keessa baqattoota lammiin Itoophiyaa ta'an 27,000 oltu jiru. Namoota lammiin qophii kanarratti arges Itoophiyaa keessa haala amma jiru ilaalchisee maaltu isinitti dhaga'amaa jedhee isaan gaaffeen ture. Yoo akkatti tuffeef nuti gammachuu qabna nutis abdii qabna garuu gaafa akkatti ittiin fuufiin namtichi kun illee beeyta paartii warraa keessa jira itti quufuu dadhabne malee dalagaan inni dalagu baay'ee nu gammachiisee jedha. Biyya teenya keessa ammallee namni du'aa jira aanaa jaarsoo cinaaqsantillee ammallee namni du'aa jira amma manneen irra shidaa jiran aanaa daaroo labuutis irra shidaa jiran aanaa jaarsoodhaa cinaaqsan shidu jiran kunoo walloo shidu jiran nuti uumaata konni nu hiiqan jira karaa baaleetis akkasuma shidu jiran maaltu nu hiiqe. Mrs. Yvonne Ndegee dubbiimtuu dhaabbata baqataa akadamii Keeniyaati. Isaanis komii baqattoonni UNHCR irratti kaasan ilaalchisee dhaabbatii isaanii aga danda'e baqattootaaf akka tumsaa jiru himanii namoonni dhuunfaa kaanis akka baqattoota deeggaranii kan isaan gaafatan. People standing with refugees and recognizing that refugees are people who have fled persecution, who have fled violence and who need refuge in places like Kenya. Ofii dhiisanii gara biyyoota akka Keeniyaa dhufaniif jiraattonni deeggarsa gochuu qabu. Har'as asitti wanni wal geenyeef amma falli isaanii argamutti fedhii baqattootaa akkamitti guutuu fi akka dandeenyu isaan wajjinis immoo akkamitti hojjennee akka jiraachuu dandeenyu wal hubachiisuuf. Mr. Kodek Makori Komishineera Waajjira Baqataa Keeniyaati. Isaanis Keeniyaan baqattoota biyya ishee keessa jiraniif itti gaafatama akka qabdudha kan isaan himan. Komii baqattoonni poolisii biyyattiin dararamnaa jedhaniif ammoo dhimma nageenyaa waliin kan wal qabatudha jechuun deebisan. Changamoto ni mingi sababu moja yao ni mambo ya gama kana rakkootu jira. Tokkoffaan rakkoo nageenyaati. Innis baqattoonni yeroo gara biyyattii seenan eegumsa isaan barbaachisa. Kanaaf mootummaan biyyattii nageenya sirrii taa'uuf jecha poolisoota biyyattii bakka hundatti ni bobbaasaa jedhu. Qophii magaalaa Naayiroobiitti irra qophaa'e kanarratti dhaabbilee mirga baqataaf falman hedduun kan irratti argaman yoo ta'an agarsiisni baqattootaan qophaa'es dhiyaateera. Gabaasa Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Naayiroobii.